Ashamaa jira jirtuu kabajamtoota hordoftoota Oromoo Ispoortii nageenya keenya kan jaalalaa bakkuma jirtanitti garaa fi laggeen qaxxaamura isin haa gochaa odeeffannoo ispoortii keenya guyyaa irraan tana walitti qabannee dhiyaannee jiramu. Odeeffannoon keenya ispoortii guyyaa irraan tanaa tapha waancaa addunyaa waancaadhaaf Arjentiinaa fi Firaansi gidduutti gaggeeffamu irratti kan xiyyeeffatu waggaa ta'u odeeffannoowwan hedduun Mesiidha moo Infaan beetu mo'achuudhaan bahaa kan jiran irratti nutis odeessa bal'aa dhimma kanarratti dhaga'uu qabdan jennu walitti qabannee dhiyaannee jira. Taphni waancaa addunyaa ji'a tokko oliif Qatar Doohaatti gaggeeffamaa ture qalbii namoota addunyaa hunda harkisaa kan ture waggaa ta'u kanarratti odeeffannoowwan adda addaa yeroolee adda addaa bahaa kan jiran waggaa ta'u amma immoo xumura waancaa addunyaa haalaan daawwatamaa ture kanarratti maaltu ta'uuf deemam injifannoon isaa maal fakkaatam eenyutu geebaan gala kan jaamu irratti odeeffannoowwan ba'an walitti qabannee harkaa qabna. Isinis tilmaama keessan komentii irratti nuuf qoodaa hanga dhumaatti nu faana turuudhaan odeeffannoo gaariidhaa fi bareedaa guyyaa irraan tanaa ta'e kana hordofuun dagatina. Namoonni miseensa YouTube chaanalii keenyaa hin ta'in odeeffannoon ispoortii guyyaarraa gara guyyaatti hojjennu akka isin bira ga'uuf sabiskiraayib godhuu hin dagatina. Nu jajjabeessuudhaaf ammoo laayik komentii sheer godhaa jechaa hamilee keenyaaf gamanumaan bal'ina odeeffannoo saatanaaf qabannee dhufnetti isin dabarsina. Taphni waancaa addunyaadhaa 2022 Qataaritti gaggeeffamaa jiru. Galgala irraan tanaa tapha waancaadhaa Faransaayii fi Arjentiinaan taphataniin kan inni xumuramu. Taphni irraan tanaa addunyaa irratti haala guddaan eegamaa kan jiru hoggaa ta'u biyyoonni lamaanuu taphattoota ciccimaa Meesiidhaa fi Mpembee qabatanii kan dirree seenan hoggaa ta'u eenyutu mirgaan galaan gaaffii namoota hedduuti. Waancaan addunyaa 2022 Qatar keessummeessaa turte kan ji'a tokko oliif qalbii addunyaadhaa haalaan hawwachaa ture guyyaa irraa xumurama. Galgala kana sa'aatii 12 yeroo daqiiqaan 10 hafutti biyyi Laatiin Ameerikaa Arjentiinaa fi biyya Awurooppaadhaa Faransaay waliif ba'uudhaaf jiru. Arjentiinaan Lionel Messi qabatee dirree hoggaa seenu Faransi ammoo Kiliyaan Mpembee qabatee gala. Taphattoonni kunniin lamaan kilaba Faransaay guddicha Paaris Saint-Germain keessatti waliin taphachaa kan jiran hoggaa ta'u har'a garuu biyya isaaniitiif hiriiruudhaan waancaa addunyaa 2022 harkatti galfachuudhaaf seenaa hojjechuudhaaf wal falmatuudhaaf jiru. Mesiin yoo mo'ate Arjentiinaan erga bara 1986 yeroo jalqabaatiif Arjentiinaan akka waancaa argattu hoggaa taasisu. Mpembeen ammoo yoo mo'ate ammoo biyyi isaa Faransaay walitti aansuun waancaa addunyaa mo'achuudhaan seenaa haaraa akka galmeessitu gargaarama. Dorgommiin waancaa addunyaa 2022 kun haala kanaan dura hin baramneen hawwataa akka ture namoonni hedduun kan dubbatan hoggaa ta'u dorgommii waancaa addunyaa kana fakkaatu arginee hin beeknu hedduu wantoonni hin eegamin mul'atanii jiran taphoonni garee biyyoota garaagaraa gidduutti taasifaman kan qalbii nama rarraasu ture jechuun namoonni hedduun kan ajab jechuudhaan taatee ture dubbatan hoggaa ta'u Qatar waancaa addunyaa 2022 qopheessiti jedhamee yeroo labsametti lammiileen biyyattii dabalatee waan hin eegne ta'uu isaatiin ajaa'ibsiifannaa fi naasuu guddaa uumee ture. Namoonni hedduun dorgommii waancaa addunyaa gara barahaa Dawaa geeffamuun sirrii miti jechuun guungumaa kan dabran hoggaa ta'u Qatar kubbaa cinatti kabaja mirgoota namoomaaf hin qabdu jechuudhaanis himannee irratti ka'aa ture. Kana malees sababa qilleensa ho'aa biyyattii irraa kan ka'e yeroo dorgommii waancaa addunyaa kana duran barame waxabajjii fi adoolessa irraa gara sadaasaa fi muddeetti akka gaggeeffamu taasifamuun isaa sirrii miti jechuun mormiin irratti ka'aa kan ture hoggaa ta'u Qatar oduu diinaaf gurra hin kenninem waancaa addunyaa akkaan miidhagaa ta'e kana qopheessuudhaaf waggoota kurnan darban koommachuudhaan akka malee itti rakkataa turte. Guyyaan isaa gahee uummanni addunyaa gara Doohaatti amma deebi'ee dachee. Addunyaa irratti ammoo ijji miiliyoonota TV irratti kan hafe hoggaa ta'u waancaan addunyaa Qatar kun mudannoowwan hedduu namoota hedduu ajaa'ibsiise kan irratti mul'ate ta'e galmaa'e. Mudannoo ture keessaa tokko ammoo biyya amma xumura waancaatiif dhiyaatte Arjentiinaa irratti waan ta'e hoggaa ta'u Arjentiinaan amma waancaa harkatti galfachuudhaaf daqiiqaa 90 qofa eegaa jirtu kun Saawud Arabiyaadhaan jalqaba irratti mo'amtee turte. Saawud Arabiyaan Arjentiinaan warra Masii mo'achuun addunyaa osoo ajaa'ibaa jiru Jaappaan ammoo korommii kubbaa miilaa Awurooppaa kan taate Jarman lafaan dhoyte. Kunis ajaa'iba gubbatti ajab nama jechisiise. Yoom kana qofare Kooriyaan kibbaa ammoo tulluu Awurooppaa biraa jigsitee Ispeen yeroo mo'attu eenyu danda'e amane.
Taateen hin eegamin kunniin ammoo qeeqa osoo walirraa hin citin Qatar irratti dhiyaatullee dagachiise. Ijaa fi qalbii addunyaadhaa gara garee biyyootaa fi taphattootaa akkasumas gara kubbaa miilaatti deebise. Wanti biraa ajaa'iba jaame cimaan biyya Afrikaan Morokoon cimina guddaa agarsiifte ture. Morokoon waancaa addunyaa irratti biyya Afrikaa fi Arabaa yeroo jalqabaatiif xumura walakkaa dhaqqabuu dandeesse ta'uudhaan seenaa haaraa kan galmeessite hoggaa ta'u. Torbaan darbee Faransaay kan amma xumura waancaatiif darbiteen adabamtee kaleessa ammoo Kirooshiyaa waliin sadarkaadhaaf taphattee mo'amuun afuraffaan xumurtus seenaa namuu hin eegin ol keewwattee galte. Morokoon waancaa addunyaa bara 2022 Qatar kana irratti xumura waancaa osoo hin gahin haftus sadarkaa haaraa galmeessiteen garee biyyattii boonaa jirti. Gareen biyyaalessa Morokoo Afrikaa fi biyyoota Arabaa keessa yeroo jalqabaatiif dorgommii walakkaa xumuraa dhaqqabuun seenaa hojjechuu isaaniitiif Morokoo Mahammad Jaaffaan garee biyya isaaniitiif toora Tiwiitaraa gubbatti kan galateeffatan hoggaa ta'u, hoogganoonni biyyoota biroolleen osoo hin hafin ga'umsa garee Morokoo agarsiisan dinqisiifatan. Pirezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakirooniin gareen kubbaa miilaa Morokoo dorgommii waancaa addunyaa irratti seenaa dalaganiif kan galateeffatan hoggaa ta'u, michuun keenya warri Morokoo sadarkaa miidhagaa kanarra dhaqqabuu keessaniif baga gammaddan kubbaa miilaa keessatti seenaa daleedan jechuudhaan akka malee faarse. Pirezidaantiin Ameerikaa Joon Baayiden ammoo milkaa'inni gareen kun gonfateem wayita ilaalamu qalbii namaa kan booji'uudha jechuudhaan kan ajaa'ibsiifatan hoggaa ta'u, taphataan sarara fuula duraa Faransaay Kiliyaan Impembeen waa'ila isaa kubbaa miilaa Faransaay PSG waliin taphatan Ashraf Hakimiin akkas jedhanii ture. Namni kamuu waan isin hojjettan inni boonam seenaa hojjettan jechuudhaan barreesse. Galgala irraan tanaa ammoo falmii cimaa fi inni dhumaa Qataritti gaggeeffamuudhaaf kan jiru hoggaa ta'u, saba himaaleen hedduun xumura waancaa addunyaa 2022 kana falmii jara lamaan PSG waliin taphatan Lionel Messi fi Kylian Mbappé akka ta'etti gabaasaa jiru. Kilaba PSG keessatti waa'illanii fi michuuwwan kubbaa miilaa walii dabarsanii fi walii kennuun taphatan kan ta'anii fi har'a garuu immoo masaanuu ta'uudhaan kan waliif dhiyaatan ijoolleen lamaan kun akka malee eegamaa jiran. Taphataa ijoolleen umriin isaa waggaa 23 ta'e dargaggeessi Faransaay Kylian Mbappé waancaa addunyaa lammaffaa isaa fudhachuudhaaf qophaa'aa kan jiru hoggaa ta'u, umrii waggaa 12 kan isa hangafuu fi maqaa mootii kubbaa miilaa jedhamuurra kan gahee jiru Lionel Messiin ammoo waancaa addunyaa isaaf kan jalqabaa fi kan xumuraa ta'e harkatti galfachuudhaaf kakachaa jira. Waancaa addunyaa kanaan dura walitti aansuudhaan kan mo'atte Biraazil qofa hoggaa ta'u, barri isaa ammoo bara 1958 fi 62 ture. Faransaay bara 2018 Kirooshiiyaatiin 4-2 mo'achuudhaan waancaa yeroo fudhatetti taphattoota goolii lakkoofsan keessaa tokko Mbappé ture. Addunyaa kanarratti taphataan waancaa addunyaa si'a 3 mo'ate taphataa Biraazil Peelee qofa hoggaa ta'u, Peelee dabalatee taphattoonni waancaa addunyaa tokko ol carraa mo'achuu argatan ammoo 21 ta'u. Mbappeen umrii ijoollummaa isaatiin seenaa kanatti makamuudhaaf kan jiru hoggaa ta'u, Messiin garuu umriin isaa waan deemaa jiruuf kophee isaa rarraasuudhaaf yookiin fannisutti dhiyaatee jira. Messiin waancaa addunyaa malee waancaalee biroo hedduu kan gurrate hoggaa ta'u, Messiin bara 2014 xumura waancaa addunyaatiif dhaqqabee Jarmaniif kennee deebi'uun isaa ni yaadatama. Messiin taphni waancaa addunyaa irraa kun isaaf kan dhumaa akka ta'e dubbatee jira. Messiin taphaarraa kana mo'atee Arjentiinaan waancaa akka argattu taasifnaan taphataa bara kamittuu filatamaa akka ta'u deeggartoonni kubbaa miilaa himaa jiran. Waancaan addunyaa bara 2022 kun kanaafidha kan qalbii namaa rarraasuudhaan haalaan eegamaa jiruuf. Waancaan addunyaa 2022 Qatar kun waan tokko nama barsiiseera kan jedhamaa jiru hoggaa ta'u, eenyu waliin haa taphatu garee biyya kanaatu moota jaanii tilmaamuun rakkisaadha. Ta'us garuu namoonni hedduun tilmaama isaanii kallattiiwwan adda addaatiin miira sodaan guutameen kennataa kan jiran hoggaa ta'u, isinoo tapha har'aan tanaa kana Messiidha moo Mbaappeetu injifata kan jiru irratti yaada keessan koomentii keessatti nuuf qoodaa. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon ispoortii keenya satanaaf qabannee dhufnee hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa isiniin jechaa sagantaa fi odeeffannoo ispoortiitti aanuun hanga walitti deemnutti nagayaan nuuf turaa.